The seventh most common question, or the seventh misconception in Islam, in the minds of non-Muslims, is that why does Islam subjugate the woman by keeping her behind the veil? Gaafilee baramtoota na keessaa torbaffaa yookiin ilaalcha dogongoraa sammuu warra musliimantayni keessa jiru keessaa torbaffaa amantiin islaamaa maaliif dubartoota haguuguudhaan isaan rooristee gabroomsiti? Maaliif amantiin islaamaa hijaaba uffadhaa jettee dubartoota roorisuudhaan isaan cinqiti? Waa'ee hijaabaa irraa haasoo xiyya eegaluun duratti mee qarooma dur keessatti akkaataa dubartoonni itti ilaalamaa turan xiinxallee haa laallu. Yoo seenaa qarooma Baabilooniyaa dubbisnee ilaalle dubartoonni akkaan dararamaa turuu isaanii seenaa tanarraa ni hubanna. Yoo namni tokko nama ajjeesuudhaan yakka ajjeechaa raawwate haadha warra isaatu badii saniin ajjeefama. Kun seera isaaniiti. Yoo seenaa qarooma Giriik qarooma guddicha jaamuun beekamu dubbisnee yoo ilaallees yeroo sanitti dubartii yaadaan sammuu isaanii keessa jirtu Paandoraa jaamtuutu ture. Rakkoolee hawaasa keessa jirtuu fi badiilee hamtuu hawaasa keessa gaggeeffamtu cufaafis sababaan isiidha jaanii amanaa turan. Qaroomuma guddicha Giriik kana keessatti dubartoonni walqunnamtuma saalaatiif ittumaaf gammachiisuu qofaaf tajaajilaa turan. Sagaggaalummaan aadaa beekamtuudha. Seenaa qarooma Roomaa dubbisnees qarooma Roomaa kana keessattis dubartoonni haalaan tuffatamuu turan. Qullaa akka garaa bahanii deemuu fi sagaggaalummaa waan beekamtuudha. Yoo seenaa qarooma Masrii dubbisnee ilaallees dubartoonni akka shayxaanaan laalamuu turan. Akkasumas dubartoota meeshaa shayxaanaa jaanii yaamuu turan. Seenaa qarooma Arabaa dubbisnees osoo quraannin buufamin dura yeroo hedduu Araboonni yoo intaltee dhalatteef eegee isiin dhalattee booda osoo isiin lubbuun jirtu awwaaluu turan. Alhamdulillah thumma alhamdulillah eega quraanni buufame booda gochii hamaan fokkotaan akkanaa kunis dhaabbatee jira. Garuu haalli kun kutaalee addunyaa biraa keessatti akkuma itti fufee jira. Amantiin islaamaa alhamdulillah sadarkaa dubartootaa ol fuute. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadarkaa dubartootaaf kennamte keessatti akkaan bu'aa harkatee isa ture. Eega amantiin islaamaa dubartootaaf mirga kennite booda karaa kamii fi akkamitti akka kabajaa harkachuu qabanillee nu barsiiste jechuudha. Islaamumaan dubartootaaf hijaaba eessabuudhaan akka isin kabajaa goonfattuuf akka gaafa dursanitti akkan deebinee goote. Namoonni waa'ee hijaaba dubartootaa irraa haasa'uu waan beekamaadha, waan baratame takka. Garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Quraana keessatti dura waa'ee hijaaba dhiiraa irraa eega dubbate booda eegas hijaaba dubartootaa irraa dubbate. Quraanni suuraa 24ffaa suuratun Nuur ayata 30 irratti akkana jedhe. Muumintoota dhiiraatiin ija teessan qaqqabadhaa. Akkasuma qaama saalaa keessanillee haraam irraa tiisaa je'in santu isaaniif gaariidha. Dhugumatti Rabbii waan isaan dalaganni beeka ja'a. Namni tokko hogguma dhala harka cufa yoo yaanni qaanyii dhabaa yookiin saalfii dhabaa sammuu isaa keessa kadhufu taate ija isaa qaqqabachuu qaba. Kun ajaja Quraanaati. Yeroo takka namicha muslimaa tokko hasaa dheertuuf intala takka laaluu ture harkeetiin obboleessoo maal godhu jirta? Barakki kun amantii islaamaa keessatti haraamiin jeen. Inninis waan naan jee ergamaan keenya jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam laaliinsi dura laaltan takkaa harkaan dura harkitanumaa rakkoon qabu. Garuu laaliinsi lama daadhoor kaadha jaan anammoo laalcha xiyya kaduraatu laaleen xumurre naan jee. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam laaliinsi duraa humaan qabu khalamada ammoo dhoor kaadha hogguu jaan kana wanti isaan jechuutti fedhan. Yoo soon beekin akka tasaa dubartii takka halaaltu taate irra deebitee laaliin jechuudha malee daqiiqaa 10 osoo ijallibsanne walitti dhaabii laaliiti laalcha xiyya kaduraatuun fixanne jee jechuudha miti. Aayanni itti aanu suuraa An-Nuur lakkoofsa 30 takka faara jiru ammoo waa'ee hijaaba dubartootaa irraa haasawa. Dubartiin takkaas oguma dhiiraa harkite cufa yaanni qaanyii dhabaa yookiin saalfii dhabaa tokko yoo sammuu sii keessa kadhufu taate ija sii qaqqabachuu qabdi. Hijaabaaf ulaagaalee bu'uuraa jahatu Quraanaa fi hadiisa keessatti ibsamee jira. Akkaataa uffannaa hijaabaa ilaalchisee jechuudha. Ulaagaan takkaffaa hanga jechuun qaamarraa hanga hagoogamuu qabu. Warra dhiiraatiif qaamni handhuurarraa hanga jilbaa jidduu jiru hagoogamuu takkaa'uu dho'ifamuu qaba. Warra dubartootaatiif ammoo qaamni sii guutuu dho'ifamuu qaba. Wanti isiin mul'isuu dandeessu fuula siitii fi harka sii hanga lafee lakkuu takkaa'uu lakatee jiru qofa malee qaamni sii kaan cuftinuu hagoogamuu qaba. Ulaagaaleen shanan hafan ammoo dhiiraa fi dubartiifis akkuma tokko wal fakkaatan. Lammaffaan huccuun isaan uffachuu qaban balloo ta'uu qabdi. Huccuu qaama nama maxxantee boca qaama namaa mul'istu ta'uu hin qabdu. Sadaffaan huccuu haphii ta'uu uffatan isii keessaan qaamni namaa mul'atu ta'uu hin qabdu. Afraffaan huccuu akka malee bareedu ta'uu uffatan saala faallaa hawwatu takkaa'uu tasaala faallaa keetii harkistu ta'uu hin qabdu. Shanaffaan huccuun uffatamuu qabdu tawarri saala faallaa keetii uffatu wajji wal fakkaatu ta'uu hin qabdu. Akkasuma ulaagaan jahaffaatis huccuun uffatamuu qabdu tawarri kaafiraa uffatu wal fakkaachuu hin qabdu. Kana jechuun kaafiroonni kophatti ittiin beekaman ta'uu hin qabdu. Wanti asii olitti dubbanne kun jahanuu ulaagaalee bu'uura hijaabaati. Waa'ee uffannaa hijaabaa ilaalchisee jechuudha. Ta'us garuu wanti kun waa'ee hijaabaa guutumaa guututti of keessaa qaba jechuudha miti. Hijaabni guutuun uffata uffachuun cinatti haala, amala, ilaalchaa fi akkasuma niyyaa nama isa uffatuutti illee of keessaa qaba jechuudha. Hijaaba qaamatti uffatan kana uffachuun cinatti hijaaba ijaatu jira,
hijaaba qalbiitu jira, akkasumatti illee hijaaba sammuutii fi khayaadaati jira. Akkasumatti ammas akkaataa namni sanatti dubbatu, akkaataa namni sanatti deemuu fi adaba takkaa'uu naamusa namni san qabaachuu qabus of keessaa qaba. Kanaatu hijaaba guutuu jaama jechuudha. Rabbiin Quraana keessatti suuraa 33 suuratul Ahzaab ayata 59 irratti akkana jedhe. Yaa ergaa Rabbii, niitiilee takkaa'uu beera keetiin je'in, dubra keetii fi dubartoota muumintootaatiinis wayita ala baatan qaama keessan haguuggadhaa. Jilbaaba takkaa'uu hijaaba uffadhaa je'in, hijaaba uffachuu saniin akka beekamanii fi akka namni isaan hin rakkifne takkaa'uu azaa isaan hin gooneef uffachuu santu isaaniif irra gaariidha. Rabbiin araaramaa tola namaaf oolu jedhe. Quraanni akka ijoo wanti dubartootaaf hijaabni eessabameef akka isaan beekamanii fi akka namoonni isaan hin cinqine isaan godhuuf. Tanaaf hijaaba uffachuutti isaan ajaje. Gaafii takkaan isin gaafachuu barbaada. Obboleeyyan dhalaa lakkuu lamaatu jira jennee haa fudhannu. Obboleeyyan lamaan kunis hedduu babbareedan. Bareedina keessattis isaan lameen wal qixa. Isaanis osoo miilaan karaa Dubaay kana gubbaa deemu jiraatani. Haruma meexuu magaalaa Dubaay kana gubbaa jechuu. Obboleeyyan dhalaa lakkuu lameen tana keessaa takka hijaaba akkuma Islaamaatti uffattee fuulaa fi harkasee hangala katee qofa malee yoo qaama sii kaan cufa guututti haguugdee deemu jiraatte. Obboleettiin taan san ammoo huccuu akka warra lixaa jechuun miniskartii takkaa'uu gurdii gabaabduu fi qumxaa fa'aa uffattee osoo hojii karaa deemu jiraatte. Isaan lameenuu osuma hojii meexuu karaa Dubaay irra deemu jiranii karaa sanirra iyyaalii takkaa'uu diigalii dhalaa qaqqabachuu fedhu tokko yookiin lakkafuuf eeggatu tokko yoo jiraate dhalaalee lameen tana keessaa isii tam lakkafa takkaa'uu murgisa. Gaafiin tiyya intala hijaaba akka Islaamaatti uffattee deemtu tana lakkafamoo ta huccuu akka warra lixaa miniskartii fi qumxaa uffattee deemtu tana lakkafa. Which girl will it is? Which girl? Intala tam lakkafoo. Intala tami dubartii huccuu akka warra lixaa uffatte tana lakkafa. Ta miniskartii yookiin qumxaa uffattee deemtu tana. Kun beekamaadha namoonni beekaa. Yoo nama afeeraa takkaa'uu nama qajeelchisaa karaarra ka deemtu taate hoggus waan itti nama afeertisan numa harkatta jechuudha. Quraanni hijaabni akka dubartiin hin rakkifamne isaan eeguuf dirqama godhame wayita jiru kana dhuga dubbate jechuudha. Duuba waan kana hunda booda yoo namni tokko dubartii takka ka gudeedu taate shari'aan Islaamaa murtii du'aatiin isa adabdi. Warri musliman ta'in hedduun isaanii adabbii du'aatii jaarraa 20 takka faa kana keessa immoo amantiin Islaamaa amantii hamtuu namaaf hin laalanne seerri kun seera rahmata hin qabne takkaa'u seera naasuu namaaf hin qabne faa ja'an. Garuu yoon gaafii tana isin gaafadde gaafii tanaas namoota musliman ta'in ka kumaata maallaqaamu gaafadheetiin jira. Mee Rabbi nutti hin godhiniiti osoo namni tokko haadhatee gudeedee yookiin obboleettii ta'e gudeedee ati ammoo abbaa murtii si godhanii namicha isaan gudeedisanis fidanii yoo fuuldura kee dhaaban adabbii akkamitti murteessite jeetiin gaafadhe. Na amanaa namni hundinuu dhibbarraa dhibbatti murtii du'aatti murteessina ja'an. Gariin isaanii inumaatu sanbira dabranii lubbuutti hadheessuudhaan hanga inniif jibbuutti cafeenee takkaa'u torchar goonee isaa ajjeesna ja'an. Namni tokko jaartii ta'e haadhatee obboleettii ta'e yoo gudeede murtii du'aatti murteessite. Garuu namni tokko haadha nama biraa takka gudeede yookiin obboleettiin nama biraa takka gudeedamte nama isii gudeede san irrattis murtiin du'aarra muramuudhaan yoo adabame seera badaa gara jabeenyaatii fi boodatti hafaadha jette. Furqiyyee fuula lamaa ta'uun kun maaliif barbaachise? Maaliif yoo beeytanii Ameerikaan USA'n taama biyyoota gurguddoo addunyaarra jiran keessaa akkaan dura deemte jaamtu tun yakka gudeeddiitiin addunyaarraa sadarkaa duraarraa akka jirtu ni beeytanii? Addunyaarraa biitii yakki gudeeddii baay'inaan itti raawwatamu USA'dha. Akka to'ata yookiin staatiksii FBI kabara 1990tti guyyatti yakka gudeeddii 1756tu raawwatamaa ture. Akka staatiksii US Department of Justice takkaa'u waajjira ministeera haqaa Ameerikaatti bara 1996tti guyyatti yakka gudeeddii 2713tu raawwatame. Bara 1990tti yakka 1756. Bara 1996tti ammoo yakka 2713. Ameerikaanonni gama yakka kanaatiin jabaachaa dhufan fakkaatti. Waggoota 6 itti aanan keessatti inumaa daran mul'atanii jabaachaa dhufaniiru. Yoo waan kana herreedanii ilaaltan Ameerikaa keessatti sakandii 32 yakki gudeeddii tokkotu raawwatame jechuudha. Laalaagaa amma nuti galma kana keessa sa'a takkaa fi walakkaaf turree jirra. Garuu hanguma nuti as jirru kanattu yakka gudeeddii 150tu USA keessa raawwatamee jira jechuudha. Asirrattis gaafii nan gaafachuu barbaadu osoo seera shari'aa Islaamaa ta dhiirtii hundi hogguu dhalaa harkitee ija isaanii qaqqabachuu qaban jettuu fi dhalaanis fuulaa fi harka isaanii hanga lakatee malee huccuu qaama isaanii guutuu dhoysitu naamusaan uffatanii deemuu qaban jettu osoo dalagaarra oolchanii kana booda dhiira fedhe kanuma dubartii gudeede hunda yoo adabbiin guddoon murtiin du'aa hatti murtootu taate yakki gudeeddiidhaa ka Ameerikaa keessatti ta'aa jiru kun ni dabalamoo akkuma jiru ta'amoo gadi irrata laata ni irrata kun seera qabatamaa mirkanaawe. Shari'aa hojiirra oolchisan boodaatuu bu'aa siinii harkita. Waan kana ta'eef jecha bakkee addunyaarraa yakki gudeeddii xiqqaan itti raawwatamu Saudi Arabiyaa ta'e.
Shari'aa dalagaa rolchinaan bu'aa siinii harkatte jechuudha. Hawaasni warra lixaa waa'ee bilisummaa dubartootaa irraa wayita haasawan warri kabajaa dubartootaa ol fuudhanutti ijaanii dubbatan. Garuu dalagaan isaan dalagu jira waan fokkottuu jecha isaaniitiin wal dhabdu malee waan biraa takka illee miti. Qaamasii saamamtee dhimmatti bahuu, lubbuusii xiqqeessuu, kabajaasii irraa fuudhuu tanuma khalaas. Hawaasni warra lixaa dubartoota ol kaasnee jirra ja'an. Garuu dhugaan jirtu dubartoota xiqqeessu jiraachuu isaanii agarra. Sadarkaa isaanii gabbuusuudhaan gara gursummeetiitti, jaalallee garayyuutti takkaa'u gooshoottii fi sadarkaa billaacha hawaasaatti isaan jijjiiraa jiran. Akkasumas gara harka namoota dhalaadhaaniif gammachiisuu fadhuutii fi gara harka warra sagaggaalummaa daldaluu kan maqaa bareedaa aartii takkaa'u ogummaa fi aadaa jawudahuu godhachuudhaan dubartootatti daldalanitti sadarkaa isaanii gabbuusaa jiran. Warri lixaa maqaa aartii fi aadaa jiru kanaan intala isaanii ta dubiraa gurguru jiran. Haadholii yookiin hayyoota isaaniitis gurguru jiran. Beeksisoota hedduu irratti wanti arguun aadaa taates xeerota akka illee jijjiiramne dhalaa ta'uu agarra. Beeksisa motorsaayikilaa takkaa'u duuduqqee irrattis isaan argita. Mee dubartoonni duuduqqee yookiin motorsaayikila oofan hangam takka silaa? Ta'us garuu ammallee beeksisa motorsaayikilaa kanarra isaanumaatu jira. Beeksisa makiinaarraas akkasuma. Yoo parsantiidhaan keenya ilaalle dubartoonni makiinaa oofu waa xiqquma qofa. Ta'ullee garuu beeksisa makiinaarrattis dubartootuma argitan. Namni tokko waa'ee beeksisa beekamaa BMW tokko na himee ture. Makiinaa BMW jaamtu ni beeytaniimi? Makiinaan tun Mercedes irra wayyaadha. Dargaggoonnis makiinaa BMW tana jaalatan. Makiinaan tun dhaabbinisiitis bareedduudha saffisaas ni qabdi. Akka namni tokko natti himetti beeksisa beekamaa BMW tokko irratti dubartii takka ta footoo beeksisa makiinaa san bira bikiinii takka waan armaatii fi paantii qofa uffattee dhaabbattuutu jira. Barreeffamni isii biraan jiru tokko ammoo ammuma oofaati ilaalaa ja'a. Eenyu oofanoo? Intala san immoo makiinaadha. Kanaafuu maqaa dubartoota bilisoomsuu je'uun ijoollee isaanii ta dubiraa gurguru jiran, haawwan takkaa'u ayyoolee isaaniitis gurguru jiran. Nuti ijoollee teenya ta dubiraa ni jaalanna, haawwota yookiin ayyoolee teenyaas ni jaalanna, jaartiilee teenyaas ni jaalanna. Yoo hijaabni dubartoota cunqursee miidhaa irraa keessaan tiisu taate, nuti cunqursaan san nuu taatee jirti. Cunqursaa sanis ni jaalanna, eegumsa sanis ni jaalanna. Yoo bilisummaan isin jettan dubartoota keessan gurguruu fi qaamumee fiituu gurguruu kana taate nuti amantii teenyatti haalaan gammachuu qabna. Amantiin Islaamaa wanti hijaaba dirqama gooteef sadarkaasii ol fuudhuu fi isii eeguudhaaf. Wanti har'aan tana warra lixaarraa harkaa jirrus waanuma gaafa dur tahaa ture. Waanuma ol fakkaatu takka harkaa jirra. Waanuma gaafa qarooma Giriik, gaafa qarooma Roomaa tahaa tureetu har'aas tahaa jira. Maqaa dubartoota bilisoomsuutiin, maqaa aartii yookiin ogummaatiin, maqaa aadaatiin, maqaa beeksisaatiin, maqaa moodeelaatiin, maqaa TV faashinaatiin wanti arkitan kun cufti maal godhaa jiranoo? Garuma warra dursanitti deebi'aa jiran jechuudha. Roman civilization, women in the name of liberalization, art, culture, modeling, fashion TV, all this you see, what are they doing? Going back to the old age.